Barattoota akkam jirtu nagaa keessanii qormaan akkam ture barnoota keenya yeroo darbeetiin qormaata jecha sagalee gabaabaa dubbisi barreessi bakka duwwaa guuti jedhu fudhattanii jirtu barnoota keenya haqaa kutaa 13ffaatiin deebii isaa isiniif qabannee jirra tokkoon deebii keessanii deebii nuti isiniif kenninu wajjin wal bira qabuun ilaalaa wanti sirreeffachuu qabda yoo jiraate sirreeffadhaa subscribe share like taasisuun aantummaa keessan nutti agarsiisa. Namoonni dhuunfaanis ta'ee gareen gama onlaayiniitiin bakka jirtan teessanii barachuu barbaadan akkasumas yaada viidiyoo keenya irratti qabdan lakkoofsa armaan gadiitiin gama imo WhatsApp fi Telegraamiitiin nuuf bilbiluu sagalee nuuf kaa'uu ni dandeessu. Namoonni baay'een carraa barnootaa osoo hin argatiin waan jiraniif gareewwan yookiin giruuppiiwwan adda addaa gama imo Telegraamii fi WhatsAppiitiin keessa jirtan irratti sheer taasisuun obboloota keessan biraan ga'a. Kallattiin gara deebii keenyaatti haceenu. Gaaffii tokkoffaan dubbisi kan jedhu ture jechoota kana isiniif barreessineetu jira jechoota kana gaa dubbisaa isiniin jenneetu ture jechuudha. Amma gaa akkamitti akka dubbistan kan ani dubbisu wajjiniin wal bira qabdanii argachuuf abuu keessan ilaallachaa deemtu jechuudha. Tokkoffaan fixe yoo akkatti dubbistan argattaniitu jechuudha. Lammaffaa haaluma kanaan itti isiniif fufaa. Lammaffaan wace. Sadaffaa tume. Afur buna. Shanaffaa gube. Ja'affaa bade. Torbaffaa dibe. Saddeettaffaa coba. Salgaffaan muka. Kurnaffaan hima. Akkatti dubbistanitti yoo ta'e argattaniitu jirtu jechuudha. Gaaffii lammaffaan barreessi kan jedhu. Barreessi kan jedhu isiniif dubbiseen ture. Barreessi kan jedhu irratti sagaleedhaan isinitti dubbachaan ture. Isin immoo bakka isiniif kenname irratti akka isin barreessitanii ture kan isiniin jedhee jiru. Jechootan isiniif dubbise sana al tokko si yaadachiisa. Deebiisaa jalaatii isiniif kennaan deema. Tokkoffaan bona. Lammaffaan lixe. Sadaffaan gola. Afur kufe. Shanaffaan quba. Ja'affaan kuma. Torbaffaan kute. Saddeettaffaan baga. Salgaffaan muka. Kurnaffaan boca. Yoo haala kanaan barreessiniitu ta'e deebiisaa haala gaariitiin argattaniitu jirtu. Kan sirreeffachuu qabda yoo jiraates irra deebi'uun sirreeffadha. Sadaffaan bakka duwwaa guuti. Bakka duwwaa kanas fakkeenya armaan gadiitiin isiniif kenneen ture. Kan qalama diimaatiin barreeffamee jiru kanarratti yeroo ilaaltanii bakki kun bakka duwwaadha. Jechi kun immoo maal jechuu qabdi? Tume. Kanas keessaati tume jechuuf wanti hir'atee jiru maalidha? Uutu hir'atee jira jechuudha. Uu kanatu as taa'uu qabdi jechuudha. Sana booddee tume kan jettu
nuutii kennite jechuudha. Akkuma kana bakka akka isa kanaa ta'uu fi bakka kanatti maaltu hir'ate kan jedhu ilaaltaniitu kan isin guuttan jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti kan hir'atee jiru eenyu? Aatu hir'atee jira jechuudha. Aan bakka kana gaafa guuttu isa kana wajjin wal fakkaataa jechuudha. Egaa deebii isaa isinitti agarsiisu kana taate jechuudha. Lammaffaatti gaafa darbinu asiitii maaltu hir'atee jira? Jecha kana fakkaachuuf asiitii eetu jira xumurarra. As garuu bakka kana irratti yoo guunne wal fakkaatu jechuudha. Akkasuma sadaffaa keessaatii kan hir'atee jiru ishee kanatu hir'ateera. Kun bakka kana irratti gaafa guutamtu kuma kan jettu nuu kenniti jechuudha. Asitti immoo dubbachiiftuu lamatu hir'atee jira akka isa kanaa ta'uuf jechuudha. Kan jalqabaa eenyu ta'uu qaba? Kan itti aanu eenyu ta'uu qaba? Isa kana gaa kan isin guutuu qabdan jechuudha. Kan jalqabaa O itti aansee A ala nagaa jarri kunii fi kun wal fakkaatu jechuudha. Asitti immoo dubbifamaa lamatu hin jiran jechuudha. Kana wajjin wal fakkaachuuf. Isaan kun eenyuun as agashinu? Eenyuun immoo iddoo kana agashinu? Akka isa kanaa taasisuuf. Kan jalqabaa Baa. Bakka kana naa yoo gashine deebii isaa haala gaariitiin argattanii jirtu jechuudha. Deebiin qormaata keenya yeroo darbee kana fakkaataa akkasiin irraa waan guddaa barattan abdiin qaba. Barnoonni keenya kutaa 14ffaan guyyaa borii itti fufee jira. Hangasitti yeroo shaakala gaarii isiniif haa ta'u galatoomaa.